Tokkicha kanaan gootu kanarra sii dabale yaa obboleessa kiyya ni ta'isa moo hin ta'isoti gabaabdutti. San wayin birraa harkee nama kudhanii gartee obboleessa kiyya. Nama kudhanii amma diidamiin sii dhufa maal fiddayyee jaartaaf jaartii diidutta. Diidamsi fiddi amma qabate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan xiyyeeffannoo irraa burqitee bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa geessu. Arragaa maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolamtu. Wanni niin qabadhee dhufe gaa'uun akkuma laaltanii gartan kana guyyaan khayrii hedduudha. Guyyaan sharrii tokko gaa gartee namni gartee nama bira dhaabbachuun nama rakkate bira dhaabbachuun gartee waa miidhaa hin qabdu. Ani gartee Abdii Mustafaa duniyaan gartee mana keessatti ni cinkitee biran jirtu. Eega isiin gartee yeroo hedduu akkanuma yaa'itti gooti. Haa fuudhu gartee haa fuudhee ta biraa gartee ta ilmaanis isaa kanaas wajji gargaartu. Jeetumaan dubbadhe malee akkuma laaltanii gartan kana anaa gartee firraa quba hin qabne bakkaanan jirutti gartee mucaa tokko bira akkumaan dhaqetti mana namaa sana anumaa jiru achitti gartee nama nabbittee nama na jala daleeydee nam kudhanfaadhaan na tuman hordoftoota fi daawwattoota keenya namni nama kudhaniin naman tumu naa dhaadachaa turte duniyaan akkuma quba qabdanii naaf dhaadachaa turte dhaadannoo isiisan gartee guuttattee abdii gartee anniin fuusee jechuun allaanuu namni yoo fuudhe wanni irraa irra taa hin jirtu nimaan fuuse jetiin dubbadde hangasumaa jecha akkasitti gartee hunoo namni kudhaniin na tumanii harka kana na buqqaasanii dhiira nama kudhaniin na tume dhiira sanii wajjin na tumte duniyaan dhuftootaa fi daawwattoota keenya mana isa kanaan na tumanii inni kun saahiba kiyyaa inni gaa dubbii duraanillee hanga tokko keessa quba hin qabu akkumaan isa bira dhufetti mana isaan na tuman mana Abdulaziz obboleessa kiyya kana mana isa inni quban qabu dhiira gartee nam kudhanfaan na tume namni kudhan kun duniyaatu nabbite inshaallah akkatti hin haftu isa ammallee isumaatu gartee bakka nama shukkuumusan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam kabajamtootaa fi hordoftoota Najjaash Tuub. Najjaash mana kiyyatti kana ta'e anaatu mana nama bakka buqqe akkatti wallaanee dhufe kana boodallee yoo gartee rakkoon kan jiraattu taate anaatu itti deebi'ee ilaalaa. Aboo gartee nama kudhaniin akkas dhufanii gartee naafiisii quban qabne mana keessatti naa taa'u gartee akkasuma godhanii duniyaan nama dhiira nabbitte garuu ati bakka tana irraanumaan kabaladhaa harki kiyya buqqaan hin cabne buqqaadha malee buqqaan ni fayyiti. Wallaansa anaatu si wallaana obboleessa kiyya amma booda dubbiis isaanii wajjin godhin anaatu isaanii wajji dubbata hanga takka wajji dubbadde amma booda anaatu wajji dubbata. Awwa warra kiyya baran silaa firraa eegee silaa quba qabaadhee akkasii quba qabaadhee mana kee hin dhufan jeete malee mana kee hin dhufanii jeete malee na dhufanii na hiine harka gartee narra ejjetaniiti na buqqaa sallaa. Tuffiitii yaabuu mana kiyya dhufanii situmanii isaan hanga takka naaf isaanii wal arga. Ati jaartaa fi jaartii duu maaltu sina qe'u? Saboo wayin sa jaartaa fi jaartii duu addaan fageessisuun bu'aa maal sii qabaate? Wayin addaan fageessuudhaaf maaf fagaattee ala baatee inni kun illaanoo obboleessa kiyyaa ammaas obboleessa saahiba kiyyaa nama hojii nyaannee dhuyne gartee rakkoo isaa sana danda'e. Nama hojii nyaattee dhuyte siituu waliif fiddamoo taan yoo kutte taan siituu fidaaf. Walitti dhiibnee dadhabne tana karaas firraa dhiisiiti gartee loos diddeeti fuudhe tamoo biraa san fuudhiin jeen. Malee hangasuma rakkoon hangasuma jechuudha tumsiifte. Kanaafuu gartee jireetiin gartee haati waan sitti himuu hin qabu. Khalaas dhiise ati harki kiyya kun anti nama fayyaa buqqaadhaa buqqaan nama fayyiti. Kanaafuu badiin ta'eeti waan jiru wallaansa feetes hin tuqin kaasa reefu akka gartee jirta. Kana boodaas naasi wallaana bakka wanta harkaan hin tuqin. isaanii hojii dubbiin godhin ammaan booda badiin ta'etti dhibbaa dhibbatte tanallee. Nin dhiisi tanaa bar nin gabaladhaanoo biraan jiraati hanga gartee lubbuun na keessaa baatu. Kanaa tokkicha kanaa miti hanga cabsanetti ani irraa hin gabaladhaa umaatii miti
La anaatu isinit jara gartee nama kurnan dhufe sana ati gartee tokko tokkotti hin beeka isaan hundai walitti guuramanii haammasanii akkanumaanuu harki kunaanuma fayyaa buqqaadha silaawii hin cabne niin kafaladha umaatii miti. Anaatu isinit duufitaa manguddummaanis halaatatti waa takka hin dubbatin ammaan booda okay? Akkamittiin hin dubbanne moo akkamittiin hin dubbanne ammaa gartee baqqaan tun harki kun akka hoggoo gurbaa bira deenu gartee kanama shukkuuma san bira godheenu ogeessa bira harki keenii buqqee jee adda gartee lafeen adda. Buqqaadha amma xiqqishoo booda itti deebineeti laallammaas raajii yookaan qashaafaadhaan. Akkana na godhaniiti isaan jiraatan yoo ati yoon jiruun tijan jirtu. Badiin teetii beediin teeti jaarsaa fi jaartii hedduu seente. Bara ammaa akkana sossoo hin danda'u laala amma ni beektaan an amma dalagaa xiyyaas lala hin tuqin lala deebisuu hin danda'u ta'a. Dalagaa xiyyaas amma dalagaa xiyyaas ta'een silaa dalagadhu gartee harkana bukkaasanii irraan hambisanii an amma isaan san guutuun gartee dhage. Wanta namtu namni godhe duniyaadhaami dalagaa ta'etu naan nama sitti godhan gati si fayyitu akkasii miti khiraa mana namni namaa dalagu hin jiru awwa bar halaal amma harka kanaas akkana ol qabuu hin danda'u buqqaan akka malee na buqqee yoo maaliif harkee la taa'e harkaan nan tuqineeti akkana na godhan gartee darbinsa isaan darbanii lafaan nadhaanii akkas na godhan sana gartee garuu humna dhiiraatiin nama kudhanii nama tokko lamaa miti isaan hunda tokko tokkotti hoggaa irtee buqqaan kiyya kun fayyite. Uumama fedhee yoo taate duniyaan silaarraan tana osoo wanni feete taate nama sibbituu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu isii sanaatu gaafata. Ati immoo yoo kiraa manaa ta'es yoo karaa wallaansaatiin ta'es hanga rabbiin nagar gaaretti siifin godha inshaallah rabbi jee waan hin jiru na dhaggeeffadhu yaa isin godhin himma boodaase ammaan tanaatu warri ni beekta dhukkubbii taa'uu hin danda'u yeroon tun yeroo roobaati yeroo qabbanaati amma gartaa roobaa jira kana keessa sirriin na dhukku ni fayyita way badaana awaa isaan san hundamoo yookaan jiraata yookaan isaanumaa jiraata maaliif ni beekta ani firraan eegne sila nama tokko labii lama taate sila nama tokko lama taate tokko taate firraan dhorka nam kudhanii hin dhufan qurnan san guutuu isaanii awwa irrumaa hin qabaladhaaniis. Anaatu isin hedduu dubbata amma jalaa galeeti uumamuun daafuu badiin teeti dubbatte. Badiin teeti osuma akkana ilaalteetta nama dhaanii harka nama cabsaniiti. Akkasuma maaltu fide? Nama dhaanii nama cabsaniiti. Ati jaarsaa fi jaartii hedduu seenuun teetu duraan kalata qabda ammaas badiin teeti. Kanaafuu waan jiru waan godhamuu qabu niin godha siin gargaara. Ayyee. Jaarsa jaartii hedduu akkamitti hin seene hin seenne. Hin seenne maaliin godhe hin seene jidduu jira wayin jidduu galu jiraan. Jidduu galutti hin jiru. Jidduu galutti hin jirtu seentee keessa dubbiin keessa. Dubbiin qaalii namaan fuudhu duraanuu qaalii namaan fuudhu agarte. Duniyaas naatutti dubbata. Wajjin dubbadammaan deemee itti dhaqa. Awwa tana naasuu namaan qabdu. Naasuu namaan qabdu ni garee jaarsaa shuggutii itti fudhatanii mana dhaqanii tumanii tumtee jaarsa isiitiisi. Hai ani gartee an silaam an firraayin arraas boruu an firraayin dhorkaa irraa hin qabaladhaas jara kana hunda. Eenyu yoo ta'e gubbarraan fuusisuu namni fudhatu hin jiru. Kanaafuu duniyaanis loluu haqa qabdi ati waan kana dhiyaachuufu dogongora sii qaba. Akkamittiin dogongora qabamee buleessa kiyya duuba amma fakkeenyaaf an harkan laanne afaaniin dubbadde afaaniin dubbachuu kana jecha duuba akkanatti harki kun nama buqqaa. Fuusisaa fi siin maal godhaa maaltumaa siin ga'ee ho'ati. Waa fuuraa baafachuu dadhabee magarataa. Ati irrumaa hin qabaladha isaan kana guutuu harka laal bar. Ulee qofaa walii galaan namaa. Awwa meexxiisa ulee nama sidhee dhayee harka cabsiin hin dhumeerti ani hin dhoyine harkaanii afaaniin hin dubbadde yoo afaan. Ati dubbiidhaan dirteeti harkaan si dhufanii kanaafuu anaatu isin dubbita. Kafaltii keessaa bahe. Qaree fuuti moo bakka sanitti si deebisamoo amma akkami? Awwa daranumaan na dhukkubu jira. Amma kaasii buqqaa ammatti har'umatti ana fayyuu ni taate.
obsi tartiibaanii wanni ta'amu ta'ama yoo itti deebisuu taates siin deebisa. Meetriisi akkasii reebuu akkatti na iyyisiise gartee ammallee dhukkubbiin inni na iyyisiise sanirra dha'ichisaanii sanirra dhukkubbii gartee gaana shukkumu akkasii na shukkumu na dhukkubsisan saniitu irra natti hammaa taate amma daranuu oowwii garaa na bu'eetii bar bishaan lubbuun bishaan amma kanumaafuu hojii tiyya gartee bakkaan dalagu sababii isaaniitti dalagaa tiyyaas dhabeetiin jira. Giyyaatiif waa hunda lafa kaa'u qabanii isaan kana guutuu tokko tokkotti irraa kafaladhaa ati. Masruufa keetis anaatu si barbaada dalagaa teetis nama bakka ta'e bu'ee si dalagu anaa si godha rabshaa takka hin barbaannu mu booda anaatu si fi duniyaa hedduu isfeta. Dhiisi ta duniyaa tiyyaa fitasi dhiisi ani rumaan dhiisi duraan isii dhalaadhaaf jeetiin duraanuu xiqqoo afaanumaan dubbaddeemi afaaniin dubbachuu jecha gartee niin fuusee jedhanii akkana nama godhuun jaarsasiitiin fuusaan jee irra fuudhuun mee irra fuudhees maal waa qaba inni ellaanoo ni gaati isaa bulchaati jeetiin duraanis isumaa dhiisee deeme jaarsasii kana manatti ilmaan irra dhiiftee darartuun nama fuusisaadha maaltumaa jaarsaa fi amma hijaaba kana keessaa achi ba'e maantan rakkoo isaa tanaan niin arraas boruus niin fuusaa harka kanaa miti gartee kamirgaa kanaana jabsanii bitaa miti gartee afaan wayna jabsanii harkana jabsan malee afaan kiyyaan hangaan jiru isa fuusisee haa wareegamu lubbuun tiyyaa haa dabartu abdiin fuudhaa fuudha arraas boruus. An ammaan booda nan naqu ammaan booda rabshaa tana keessatti deebite nan naqu gonkumaa'u an deemee tokkicha kanaan gootu kanarra sii dabale yaa baleessa kiyya ni ta'isa mon ta'isoti gabaabdutti. San wayin firraa harkee nama kudhanii gartee baleessa kiyyaan. Nama kudhanii amma diddamiin sii dhufa maal fiddayyee jaartaaf jaartii duuta. Diidamsi fiddi amma qabatte. Dhageessaami ati gaa bakkumaan akkanatti harki kun hundi itti na caccabee harki kun hundi itti na buqqee itti akkanatti akkana ta'e kana abdii dirqama ni fuudha fuusiseetumaan agarsiisanis. Waa'ee kana keessaa ba'e abdii fi duniyaa walitti deebifna. Ni fuusisaa ilmaan kana akkam godhan? Ilmaan sanii guddisa qaabar. Sanii guddisa? Ilmaan sanii guddisa. Anammoo duniumaan abdii jala deebisa. Karoora kiyya kun. Hin deebitu kam akkanatti gartee akkanatti na cabsite na bukkaasanii moo? Waaw maqeetu nannaqu anis. Nannaqu akka fedhanitti adeemani. Fedhannaa aarsi. Yabsanii hanga gartee miila kanaa san yabsanii ol ka'ee deemuu dadhabutti inni ni fuudhaa irraas boruus. Nannaqu muddi illee si cabsan amma booda. Okay? Tana numaan kafaladhaa numaan kafaladhaa. Kafalachuun kiyyammaas abdii fuusisuma. Harka kamiin kafalatta san maanta harka kunuunsista. Yaa karaa manguddumaatiin finnaa ootte haala wasaala. Manguddummaan hin ayyamu akka dhaameetiin manguddummaan haalaas gaa'ee hin ayyamne. Aaddeetti caccabsanii. Dheetiin isaas fuusisee aruusa isaa keessa gammachuu akkasitti ta'a. Anees haa fuudhu abdii. Hin fuudhu abdii. Abdii duniuma deefnaaf. Fakat boo ammaan tan waa'ee fuudhaa kana dhiisiti. Fayyaa ta'e qofa akkatti fayyitu qofa yaati. An siime hijaabuma rabshaa kana keessaa hubee duniyaa fi abdii duubee. Duniyaa abdii jala naat deebisaa naat deebisa. Deebiftu abdii ni fuudhaa. Niin deebisaa niin deebisa.